يقول ربنا يقول يقول ربنا يا حبيبي. يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إيه؟ محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ورمي ما فاين شاء لجدي. الله تبارك. يا نما فاين بيكني نما فاين بيكني نما ربي فاين جبرمان تك ربي من يهجر رسول محمد صلى الله عليه وسلم ارجم ربيتي نبي ربيتي. ما شاء الله الله. أكبر. الله والله أكبر. الربود أنا عارف تاني عسرت ويا من تين دبة تمام نو كانت. ربنا يسك يا رب سهجالة إن شاء الله. أنا أما هفورا أنقوتا يعني رقاد بتشر في أصنع برات سلا في ربنا كتيا ما يتكلم أي ماني جرو بدو فدا تكونوا أتشي سوجد لا كيسا تجسد. زامبي قومي ثلاثة كمي بيهم أنا أقول أتلي أما ميران قدم مالي جتشو بربادي رقاد بتشر أفهم نمني تكويو شهادة بتشو بربادي. اللي بعث اللي دبر كسمة دودا كان أنا مالي سيجاري آري مكابو في مفيد مكابو سنة كهرة أبدي باية نماد لولا أرزلي بورلي لا لا أتشي كيسا أني فتي akkaataa barsiisummaa irratti akkaataa deemsa keetii irratti akkaataa maalii irratti xiqqoo wanti jechuu barbaada. Ani sana keessaa iyyuu hin galu amma. Hin galu. Hin galullee jedhee nama murteeffateeti iyyuu si galee shahaadaa qabatte. Akkaataan itti bahee si galee mormiidhuma sana keessaa mormii akkaataa namni ittiin mormu kun akkana akkasii miti akkasii. Wama ani beeku kana قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد مكانه يلين أبي كون بك برات تيكو خبر بعدو جرا كون بك تيكا موجو هنجرو يجور سيغالي تاكيتشما زوم كان غير برات تيكو بربادا حديث كيس يوفو دنيا ما ول متي ان مرمي اكاسي كيس إبت حاجه الدنيا كان كيس يرو تنسين هوجي كو تيمتي Sigale kanarraa mormiirraa ka'eetiyyuu akkaataa musliimoonni wal kabajanii wal jaallatanii nama biraallee jaallatanii waan sanarratti eenyutu dhugumaan haqa qabatee jira. Haquma ani ijaan argu kana hattuma kanatuyyuu ani hattuu mitii jedheetiyyuu sigalee kan inni as bahee ija babbaasee soobumti guddaan kun sitti dubbatu argee achirraa ka'ee mormii adda addaa keessa seeneetiyyuu keessaa bahe. Won deebi'oo raamadaanaa dhufu kana ilaalee jira. Raamadaanaa dhufu kana soomuu barbaada. Dhiigalee ani quraana irraa ni beeka, hadiisa irraa ni beeka. Atuma beekuu dideetuma waan mormii kanarraa hin tinii jedhaa ture. Dhiigalee isa dhugaa siin jedha malee dhimma fakkeen namni baay'een kiristaana maaliidha jedhani ani guyyaa takkallee cuufamee hin beeku namni na cuuphellee hin jiru. Nama nama cuuphaa kanatti mooginu. Galee wanti beeku qabdu. Keessaallee bahee hin fagaadhan. Wanni akka deebi'u na godhu Ramadaan adeemu kana. Ramadaan dhufu kun ji'a 2-3 taftee isii gara tobbadhee soomuu barbaada. Soomuu barbaada. Galee Ramadaan darbe kana 25 soomitu achi booda iyyuu sababa intinii kana iyyuu aarii keessaa bahee jechuudha. Ramadaan darbe sana. Galee inni achi natti deemu kanatu iyyuu baay'ee na yaachisee jennaan Ramadaana kana garaa qulqulluudhaan soomuu qabaa. Toobachuu qaba namni hundinuu baruu qabaa. Cikiccikii ofiin bulaan asirratti amantaadhaan nama karakkaru hin jiru. Kiristaana wanni jedhamu takka hin jiru. Adabattanii taa'uu qabdanii isa jedhanu kanarraa ka'ee akkasii aydaroo osii deebi'eef. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ما شاء الله والله جيني رمضان جاء خيرين هندي كيست ولك أبام ترفتو هنغانا بيكون هنغانا ربي سيبكسون كن نعمة ربيتي ربي نغرتي رمضان أتي هاوتي كان أفديبو تكنا اللي سين هاقو سلي إسانغي سلي سين هاقو نون اللي هاقو إن شاء الله نون والله يكون وانغاري دام أولي فالي
warroota beekanii osoo hin beekne illee kanarraa maqaa yoo jiraatan dhugaa dubbachuudha akkuma ustaaza Lulluu Harree fidatte namni jabaan islaamummaa keessaa namummaa qara'ee sirriitti baratee miti namnummaan noormaaliin salaata isaa sirraa salaatuu fi quraana qara'ee jiru kadeemee isaan biratti shahaadaa qabatee yookaan amantaa sanitti makame hagammaan argine. Gammachuun isaanii guddaan ijoollee kaleessa ji'a tokko dura islaamummaa seente keessaa baate fudhachuutu gammachuu guddaa. Garuu ana ciiti tokko ka warri miidiyaa kun hin beekne kan hin beeku wallaahi wabillaahi rabbi nagaa na bulche yoo fedhe nin kakadha. Namoonni gurguddaan akkam paasteroonni dhugaa lafarratti shahaadaa qabataa oolu feetan amanaa feetan dhiisaa. Ofii kiyyaa anamma ka viidiyoo waraabee qabu jira keessi keessa maaliif jarri kun tokkoffaa qabeenya uummata nu bira jira qabeenya kana deebisuudha qabnaa. Lammaffaa nuyi dhageettii guddaa hawaasa keessatti qabnaa. Mul'achuu hin barbaannu. Suuta suutaan qabeenya isaaniillee deebisnee qulfii waldaallee kenninee. Jestii atillee yoo qabachuu barbaadde olla kottuutii qabadduutii yoo qabachuu barbaadde anoyyuu si qabsiisa. Dhawaataan amanticha keessaa suuta suutaan baanee karaa rabbii keenyaa irratti gad dhaabbachuu barbaanna. Nu hawaasni nu beeka amma hoyi miidiyaan kun jireenya keenya nurkaa balleessaa. Shahaadaa nu kenna shahaadaa fudhannee wal geenya jedhanii kanneen guyyaa kudhan dhukatanii baratanii illee jira imala deemnee deemaatiidhaan wallaahi wabilla ija kee kanaan arge. Dhukatanii guyyaa kudhan nam 4-5 ta'anii burraayuu kanatti bakka goonee fi baratanii firraa gara manaa galan. Hatta maatiin isaanii laga istile gammaan beeku. Ammucaa tokko hin beeku mucaa burraayuu irraa ka'ee ganama gara maatiin osoo maatiin manaan bane subii dhufee daqiiqaa 30 naannoo furii jamoo kanatti qara'ee subii burraayuutti deema. Istilli jira. Gaafa tokko dhufuu danda'a innis. Meebii nama 10-20 keessaa nam tokko dhufee miidiyaa kanarratti namni xiqqoo dhageettii qabu kun dhugaa dubbachuudhaaf wanteen gaafa shahaadaa qabatu dogongorri kiyyaan tokko kan dalage hagammaan beeku rabbi naaf haa dhiisu. Namoonni baay'een akka gara amantaa dhufaniif jecha namoota aangoo isaan yeroo amantaa keessa turan san hin qabne gubbaa kaayaafii turre. Maaliif akka namni onnatu jecha dogongora san rabbi naaf haa dhiisu. Amma wandee paasterii jedheetiin gabaasaa ture namni hundi miidiyaa irratti paasteriin guddaan gara amantaa dhufe jechaa ture. Garuu namtichi paasterii miti. Ammoon paasterii jechaa himaa turre. Garuu ma'anaa paasterii illee hin beeku laa wanni namni beeku qabu. Hiika paasterii illee hin beeku gatii ta'eefan. Sadarkaa paasteriidhaan yookaan beekee nama wangeela sirriitti baratee sadarkaa wantaati sirriitti hubatee fi mataadhaa beeku jechuu yookaan dhagee. Abdi Raggaasaa paasterii jechaa turre. Addisuu Raggaasaa paasterii jechaa turre. Warra dhufanii fi kadeeban gidduu ma'aragi isaan qaban wangeelaa illee funnee paasterii jechaa turre. Kun dogongoraa. Dogongoraa. Rabbi naaf haa dhiisu. So waluma wanti jechuu barbaadu maalidha? Walumaa galatti amantaan qulqulluun dhala namaatiif rabbiin jaalatee filatee kennee itti ajaje islaamummaa malee hin jiru. Kanaaf وما خلقت إلا ليعبدون بري أني يسأل وين بتشولا في fixadhe wala dhiifama guddaan haa godhu fixadhe. Ustaaz Xaalibuu fa'aa yoo beekte Shee Habib Leencaa fa'aa yoo beekte yoo xiqqaate guyyatti torbeetti si'a 2 si'a 3 Oromiyaa kana keessa naannoo adda addaa deema Sidaama dhaqaa Walaayitaa deema wallaahi nama 500 nama 1000 500 bakka takkatti ashhadu Allah ilaaha illallah bar biyya guutuu shahaadaa qabata. Kunniin yoo miidiyaatti ol bahee mootummaanis ta'ee qaamonni adda addaa hawaasa irratti illee isaan irratti illee dhiibbaa gochuu danda'an ba'anii galuu hin danda'an. Kanaaf hin dhokfama. Fakkeenyaaf nitsitsirii keessatti namni haqa Dr. Ustaaz Qamar Huseen hojjetan jiru Oromoo keessa. Garuu Ustaaz Qamar Huseen nama as fidee sirra shahaadaa qabsiisu. Istiili kaa gammaa isa cala dalagullee hin jiru. Hin dhoksa garuu ammoo faayilicha qaba. Faayilii yeroo isaan shahaadaa qabatanii nama 50 islaamaa qabsiisee bar makkaan geessee hajjii goosisaa bar. So wanni jechuu barbaade amma amoon deebi'eef yookaan ammoo namnummaan namni 2 deebi'eef 3 deebi'eedhaaf namoonni akka waan amantaa keessaa ba'anii deeman fa'a warruma dhufee deebi'u jira waan ta'eef
baay'eellee osoo gammaduu baattan namoonni kun jechuu barbaadeetiin kanaaf akkasitti beekasanitti dhirsa dhiifama guddaa. Galatoomii Haydar. Faduu ani wannati beeku qabdu sigalee quraanallee ni beeka. Hadiisa arba'inaa suura kitaaba tawhiid Bukaarii tajriid riyaad nama qara'e ni beeka. Sigalee wallahi tiniinatti taabee yeroo takka takka tuma beekuutu iyyuu dabsaa ture. Ni kun sirrii miti. Tuma beeku amma nama atuu beekuutii fi beekaa jallisuu fi sigalee namni wallaalaan du'eetiyyuu gaafa qabrii seenu takka hin qaxxaaman. Ani kana sirriitti beeka akka jarri takka hin taane. Akka ajaa'ibaatti. Sigalee. Kanatti baay'ee natti dhagahama yeroo hundaa xiqqoo kanatti mataan araara. Sigalee dhiiqii namaatti jedhee respecti Ramadana adeemu kanaatti jedhee immoo ani arraatii muslimaa ijoollee hundi keessanuu baraa. Allahu akbar. Waa'ee kirikirii amantaa kanallee mana koo kanatti hin gaggeeffamu. Obbolummaadhaan afeera yoo mana banadhee jedhee mana koo dhuftanii waliin haasa'uu dandeenya. Wanni amantaa takka hin kaafamu. Kiristaanillee dhufuu dandeessanii, muslimnillee dhuftaniitiyyuu yaada adda addaa irratti kennannee waliin taphachuu Oromoo waan taaneef fi afaan takka dubbanne waan taaneef waliin haasa'uu dandeenya. Kanaa achitti wanni amantaa mana koo kanatti hin jiru abbaa qaba. Abbaa qaba.